himataman keessaa qabxiileen jaha hanga 10 jiran kufaa taasisee jira. Naimaa Umaan Rawaan qindeeffattee qabdi. Manni murtii federaalaa dhaddacha yakkaa lidataa guyyaa har'aa beellama hidhamtoota siyaasaa Oromoo galmee obbo Jawaar Mohammad jala jiran ilaaluun murtii dabarseen himata shororkeessummaa abbaan alangaa himatamtoota kanneen irratti banee ture kufaa taasisuun mirga himataa fooyyessuu dabarsuusaa abukaattoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo obbo Gammachuu Guutamaa OMN itti himani. Galmee obbo Jawaar Mohammad jalatti kan himataman namoonni 24 dhimmi isaanii har'a ilaalamee jira. Dhaddacha kanarratti hirmaattonni hedduun argamanii hordofanii jiru. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoos bakkichatti argamuun murtii dabruu dhaggeeffatanii jiru. Abbootii alangaa fi abukaattonnis yaanni falmii isaan dhiyeeffatan mana murtichaan dhaggeeffamee jira. Beellamni guyyaa har'aa kun jala murtii dhaga'uuf kan beellamame yoo ta'u, jala murtii himataa fi deebii abukaattotaa sababeeffatee dhiyaate kanaanis manni murtii federaalaa lidataa qabxiilee abbaan alangaa himatamtoota kana ittiin himate keessaa muraasa kufaa taasisee jira. Qabxiilee murtiin irratti dabre keessaas jalqabarratti dhimma himatamtoota kana manni murtii federaalaa dhaddacha yakkaa lidataa ilaaluuf aboo hin qabu kan jedhu kufaa gochuudhaan himata kana ilaaluuf manni murtichaa aangoo gahaa qabaachuu isaa murtii dabarsee jira. Itti aansuunis dhimma himatamtoonni mana murtiitti dhihaachuu akka hin dandeenye xalayaadhaan ibsatan ilaalchisuun deebii mana murtii kan himatamtoonni poolisiidhaan haa dhihaatan jedhu irratti obbo Baqqalaa Garbaa fi obbo Jawaar Mohammad komii qaban ibsatanii jiru. Komii kana boodas manni murtii wal hubannaa malee akka hin dabarreef dhimmicharratti irra deebiin ibsa kennee jira. Dabalatas ammoo iyyannoo himatamtootaa kan abbaan alangaa federaalaa yakka nuti hin qabneen maqaa nu xureessuun miidiyaaf ibsa laate jedhu ilaalchisuun manni murtii deebii kenneen abbaan alangaa federaalaa himatamoo ta'uu keessan malee waan maqaballeessii ta'e hin dubbanne deebii jedhu kennee jira. Manni murtii federaalaa dhaddacha yakkaa lidataa oolmaasaa har'aatiin galmee yakkaa himatamtoonni kun ittiin himataman keessaa qabxii 6 hanga 10 jiran kufaa taasisee jira. Innis yakka meeshaa waraanaa hayyama hin qabne qabaachuu jedhu kan obbo Jawaar Mohammad ittiin himataman manni murtii federaalaa deebii abukaattonni barreeffamaan dhiyeeffatan irratti hundaa'uun labsii seera yakkaa cabsee himata kana kufaa taasisee jira. Himata sadaffaa ta'uudhaan kan abbaan alangaa himatamtoota kanarratti bane labsii shororkeessummaa galmee obbo Jawaar Mohammad ittiin himatame manni murtii kufaa taasisuun mirga abbaan alangaa himaticha fooyyessuu ammoo dabarsee jira. Manni murtii federaalaa dhaddacha yakkaa lidataa obbo Jawaar Mohammad irratti yakki dhiyaate ulaagaa labsii shororkeessummaatiin himachiisu hin geenye kan jedhu yoo ta'u, abbaan alangaa garuu sababaa fi ragaa yoo qabaate irra deebiidhaan himaticha fooyyessuu ni danda'a jedhee jira. Qabxiilee murtiin irratti darbe kan biroo keessaa himannoo tokkoffaa kan obbo Hamzaa Booranaa ittiin himataman ture. Himannaan kunis miidiyaa irratti yakkaaf ummata kakaasuu kan jedhu ture. Manni murtii federaalaa dhaddacha har'a ooleen himata kana keessatti obbo Hamzaa Booranaa miidiyaa kamirratti yakkaaf nama kakaase maal je'ee nama kakaase wanti ibsame waan hin jirreef himaticha kuffisuun mirga himannoo fooyyessuu abbaa alangaaf eegee jira. Qabxiilee eeraman kanneen irratti manni murtichaa erga murtii dabarsee booda beellama itti aanu irratti qabxiiwwan himataa fooyya'anii fi hafan ilaaluuf guyyaa 7 erga laatee booda abbaan alangaa mormii dhiyeeffateen wal falmiin gamaa gamanaa dhaggeeffamee jira. Abbaan alangaa himata fooyyeffannu waan qabnuuf akkasumas ammoo abbootiin alangaa himata kana banan biyya keessa waan hin jirreef beellamni ji'a tokko akka nuuf kennamu barbaanna jechuun gaafate. Garee abukaatoo fi himatamtoota keessaa ammoo obbo Dajanee Xaafaa fi Hamzaa Booranaa falmii kanarratti hirmaachuudhaan turtiin ji'a tokko akka madaalawaa hin taane ibsan. Obbo Dajanee Xaafaa fedhiin abbootii alangaa akka nuti mana hidhaa kana keessa turruudha. Kanaaf yeroo beellamaa dheeressu
kan nu himate mootummaadha malee abbaa alangaa tokkoo miti. Kanaaf himaticha fooyyeffachuun yeroo manni murtii jee gahaadha jechuun dubbate. Manni murtii federaalaa dhaddacha yakkaa lidataa falmii gamaaf gamanaa dhaggeeffachuudhaan gaaffii abbaa alangaa beellama ji'a tokko jiru kuffisuudhaan beellama guyyaa 10 booda ammajjii 14 2013tti beellama haaraa qabatee jira. Yaanni abukaatoo seeraa obbo Gammachuu Guutamaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Gammachuu Guutamaan jedhama. Abukaatota himannoo obbo Jawaar fa'aa namoonni 20 itti himataman irratti abukaatoodha. Namoota 24 of keessaa qaba. Mana murtii olaanaa federaalatti dhaddacha lidataatti kan laalamaa jiru. Har'a galmeen kun kan beellamamee ture jala murtii kennuuf ture jechuunis himannoo dhiyaate irratti gama himatamtootatiin yookaan gama keenyan gama abukaatootiin mormii dhiyaatee jira akkaataa seeratiin san irratti abbaan alangaa deebii kenne. Manni murtii san irratti ajaja kennuuf yookaan jala murtii kennuuf bulche ture. Beellamni guyyaa kana ture. Egaa dhaddachi jala murtii dubbisuun duratti dhaddachi oggoo eegalu obbo Jawaar Mohaammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa dhaddachaaf yaada ibsannuu qabna jedhanii mana murtii eebbisanii manni murtiitis yaada isaanii kennanii jiranii. Yaadni kunis beellamoota lamaan asiin dura darban irratti sababa rakkoo nageenyatiin dhiyaachuu hin dandeenyu iyyannoo jedhu mana murtii kanatti dhiyeeffanne manni murtiitis iyyannoo keenya irratti ajaja kenneen asumatti dhiyaachuu qabdan kan jedhu ajaja kennee jira. Garuu sanii wal qabsiisee akka nuti mana murtiitti dhiyaachuudhaaf fedhii hin qabnetti yookaan didneetti yoo didan humnaan to'atamanii akka dhiyaatu dirqamanii akka dhiyaataman ajajni jedhamu baay'ee nu kabachiisee jira. Ajaja mana murtii ni kabajna. Nu dhiyaannas iyyannoo dhiyeeffanne iyyannoo kana kan dhiyeessines rakkoo nageenyaa biyya keessa jiruun keessaa yeroo beellamoonni dabran turanitti naannoo Tigraay wajjin rakkoo wal qabatee jiru lola jiru wajjin wal qabateeti. Nuti immoo karaa dheeraa deemna mana murtii kana gahuu fi kun immoo nageenya keenya irratti rakkoo uumaa. Hunda caalaa immoo nageenya dhuunfaa keenyatiin kan wal qabatee nuti iyyachuun keenya. Rakkoon yoo irratti uumame asiin dura Hacaaluun gaafa ajjeefamu biyya kana keessatti rakkoon uumamee biyya kanarra ga'ee ni beekama. Rakkoon akkasii ammas akka deebi'ee uummata yaadni keenya. Kanaafuu akka nama deddaa qabuutti ajajni akkasii kennamuun isaa baay'ee kan nu yaaddesse ta'uu kan komanne ta'uu ibsachuu barbaannaa akka jedhan dhaddachaaf ibsanii jiranii. Seerota yaada isaanii kana egaa dhaga'anii booda nuti ajaja kana kan kennine akka tasaa yoo dhiyaachuun dhabame waliin adeemu kan jedhu malee nutillee ajaja mana murtii hin kabajanii yaada jedhu qabanneetii nuti. Kanaafuu akkasitti nuuf hubatamu. Yaada jedhuun bira dabranii jechaadha kana fakkaata kan eegalame dhaddachi. Manni murtii gara jala murtii kenne dubbisuutti deemu. Jala murtiin egaa bal'aadha hedduudha. Mormiin dhiyaates bal'aa ture actually. Inni dura manni murtii aangoo hin qabu kan jedhu irratti mormiin dhiyaates ni jira ture. Manni murtii garuu manni murtii olaanaa federaalaa kun dhimma kana laaluuf aangoo ni qaba. Yaada jedhuun jala murtii kennee bira dabree jira. Saansee kan jiru immoo himannoon galmee sanirra jiru. Himannoo 10 san keessaa himannoon 5ffaarraa hanga 10ffaa jiranii labsii tokko jalatti dhiyaatan. Kunis ayyama malee meeshaa waraanaa qabachuun wal qabata. Himannoo kanaan wal qabatee labsichi guyyaa hojiirra ooleellaa kaasee yeroo waggaa tokko keessatti namni meeshaa waraanaa harkaa qabu kamiyyuu kan hin galmeessisin jechaadha. Saniin dura galmeessisuu qaba. Kan hin galmeessifne yoo ta'e immoo kan galmaa ofii hayyamni hin kennamneef yoo ta'e akka deebisu ajaja. Kanaafuu yeroon kun yeroo himannoonni 5ffaa hanga 10ffaa jiran meeshaa waraanaa hayyama hin qabne qabachuu wal qabata. Garuu akkaataa labsichaatiin haga muddee 30 bara 2013tti bifa saniin namni meeshaa hayyama hin qabne qabate galmeessisu hayyama itti fudhachuu ni danda'a. Yookiin immoo hayyamni kan hin kennamneef yoo ta'e deebisuu ni danda'a jaalabsichi. Dhimma kanaan garuu meeshaa waraanaa isin harkatti qabamee jaamee kan ittiin himataman bara 2012 bara dabre jechuudha. Ji'a waxabajjii keessaa. Kanaafuu kun seerichi yakka godhuu hin eegalle yookaan immoo effektiiv hin taane. Kanaafuu himannoo bifa kanaan wal qabate manni murtii kufaa godhee jira. Garuu meeshaa waraanaa wal qabachuun wal qabatee labsii seerri idileen yookaan seerri yakkaa waan tumu qaba. Yookaan immoo seerri biraa waan kana yakka godhuu danda'u yoo jiraate abbaan alangaa bifa saniin fooyyessee akka dhiyaatu ka jedhuun ajaja kennee jira jechaadha. Kanaafuu labsii saniin wal qabatee himannoowwan 6 jiran manni murtii oduun fudhatin bira dabree bifa kanaan fooyya'u jedhee ajaja kenna. Inni biraa himannoo
obbo Jawaar Mohammediin wal qabatu himannoo sadaffaadha. Kunis labsii yakka shoror keessummaa ittisuu fi to'achuun wal qabatuun himannoo irratti dhiyaate kophaa isaatti adda isaati irratti. Kanaan wal qabatee himannoo san keessatti himannichi ifaa miti kataan itti dhiyaate wanni caqasamee fi tarree yakkichaa waliin simu ka jiru mormiin dhiyaatee ture manni murtiitis kana fudhatee. Kanaafuu himannoo dhiyaate kun haala ifa ta'een fooyya'ee akka dhiyaatu manni murtii ajaja kennee jira jechuudha. Kunis himannoo sadaffaa obbo Jawaar Mohammed yookaan himatamaa tokkoffaa irratti dhiyaatee wal qabata. Inni biraa himannoo tokkoffaa keessatti himatamaa sadaffaan Hamzaa Adaanaa yookaan Hamzaa Booranaa himatamee jira. Achi keessatti himannoon tokko dhiyaatu gochi namoonni tokkoon isaanii raawwatan adda bahee ibsamuu qaba. Kanaafuu Hamzaa Adaanatti wal qabatee garuu miidiyaa kamiin yakka sana akka raawwatamu dubbate haasa'e ka jiru addan baane yookaan sooshaal miidiyaa kamii kana jedhameen ibsamne kunis himannoon kun ifaa miti. Kanaafuu haala ta'een qophaa'ee akka dhiyaatu ka jiru manni murtii ajaja dabarsee jira. Kan biraa himannoo san keessatti jecha shanee jedhamutu taa'ee jira. Shanee jechuun garuu maali eenyummaan isaa hin beekamu. Jecha akkanaatiin himatamuun namni tokko himannoo waan ittiin himatame beekee adda baasee ofirraa ittisuu irratti rakkoo uummata jiru mormii ta'e ni jira ture. Manni murtiitis kana fudhatee shanee jedhu nama dhuunfati moo gareedha moo maali ka jedhu abbaan alangaa ifa godhee adda baasee himannoo isaa fooyyessee akka dhiyeessu ajaja kennee jira. Kanaafuu mormii himannoo irratti ka'ee laalchisee jalli murtiin kenname kana fakkaata. Ittaansee manni murtii kan ajaja itti kenne asiin dura abbaan alangaa waliigalaa federaalaa haala mirga keenya kan hirannuuf eegame akka nama qulqulluutti lakkaa'amuuf qabnu sarbuudhaan akka yakkamtootatti miidiyaadhaaf ibsa kennee jira. Kanaafuu kun immoo adeemsa mana murtii kan gufachiisu waan ta'eef akka nuuf gaafatamu wajjin iyyannoo dhiyaatee ture. Manni murtii garuu ibsi abbaan alangaa waliigalaa federaalaa kenne sun akka dhiyaatuuf seedinis dhiyaatee laallee fi akka laalletti ibsi kenname akka yakkamtoota taatanitti kan isin ibsuu miti yookiin immoo himatamuu keessan ibsa malee komiin dhiyaateen kan hin dubbatin waan ta'eef sanis waan hubanneef iyyannoo dhiyaateen fudhannee bira darbee jira. Kanatti taasisuudhaan gara taansee kan ta'e maalinni beellama wal qabateeti. Beellamni torban tokko isin gaajame abbaa alangaa gaafatamnaan abbaan alangaan himannoon akka fooyya'u jaame hedduu bal'aadha. Abbootiin alangaa himannoo kana dhiyeessanis sababa hojiitiif asin jiranii gara biraa deemanii jiru. Kanaaf hojiin tokko naaf haa kennamu ka jedhu kaase. Kanirraa abukaatonni garuu tokkoffaa mormii dhiyaate keessa qabxii afur irratti kan himannoon akka fooyya'u kan jaame kunis baay'ee salphaati ifa. Lammata immoo abbootiin alangaa nu bira hin jiran jechuun nuti namoota dhuunfaatii miti kan himate qaama mootummaati, qaama guddaa mootummaati. Kanaafuu qaamni guddaan mootummaa hojjettoota hedduu qabaa dhimma kana hojjechuu danda'a. Beellamni gabaabbachuu qaba ka jedhutu ka'ee dabalataan abukaatootti dabalee obbo Hamzaa Adaanaa fi obbo Dajanee Xaafaa dubbatanii jiru. Abbaan alangaa beellamni akka dheeratu kan barbaadu fi oduu nuti murtaa'in akka hidhamnee turruu fi kanaanis filannoon ala akka taanu fi kanaafuu himannoon nuti yakka raawwannee utuu hin ta'in hidhamtoota siyaasa ka jennuuf kanaafi abbaan alangaatis beellama dheeraa kan natti gaafatuuf kanaafi kun fudhatamuu qabu ka jedhutu ka'ee abbootiin seeratis gaaffii abbaa alangaatiin kan dhiyaate hin fudhannu ji'a tokkos hin kenninu. Abbaan alangaa humna hedduu qaba qaama mootummaatii humnas ni qaba. Kanaafuu beellama gabaabaa kennee jechame beellamni akka lakkoofsa Itoophiyaatti amajjii 14 bara 2018 beellamamee jira. Kana fakkaata uummanni dhaddachaa irraa haa ta'u yeesinis galatooma ulfaata. Biyya Xaaliyaanitti harka namaatti ajjeefamtee kan turte dubartiin Oromoo Aagituu Eda'oo guddataa guyyaa dharreeffisii Finfinnee galuun dirree xiyyaara idil addunyaa Booleetti simatamee jira. Akka poolisiin biyyattii beeksisetti Aagituun kan ajjeefamte hojjetaa isii nama lammii Gaanaa ta'e tokkoon mataa keessaa rukutamte lubbuun isii darbuun gabaafamee ture. Biyya baqattummaan keessaa jirtutti re'oota horsiisuun baaduu yookiin chiizii fi dibataalee garaagaraa aannan re'ee irraa qopheessuun gabaaf dhiyeessaa turte. Hojii fakkeenyummaa fi milkaa'ummaa qabu uumuun dinqisiifannaa fi dhageettii guddoo horachuun qalbii miidiyaalee addunyaa kan hawwatte Aagituun ajjeechaa isii irratti raawwatameen biyyoota hedduutti rifaatuu guddaa uumee ture. Sirni awwaalchaa Aagituu Eda'oo guddataa guyyaa boruu amajjii 13 bara 2021 magaalaa Finfinneetti bakka maatii fi firoottan isii argamanitti raawwatamuuf akka jiru himamee jira.
Hidhaan jumlaan qeerroowwan Oromoo irratti qaamota mootummaan raawwatamu cimee itti fufee jira jedhame. Godina Walloo Aanaa Jillee Dhummuugaatti dargaggoo 7 ta'anii balleessaa tokko malatti hidhamuun gidirfamaa jiraachuu maddeen OMN'tti himan. Faa'iizaa Eliyaas dabalata qabdi. Kaaba Oromiyaa Walloo Aanaa Jillee Dhummuugaatti dararaa fi hidhaan jumlaa hawaasa nagaa irratti raawwatamaa jiru hammaatee itti fufee jira jedhan jiraattonni. Qeerroowwan baay'inni isaanii 8 ta'an guyyoota 4 dura magaalaa Bantee jedhamtu irraa humnoota tikaatiin guuramanii kan hidhaman ta'utu gabaafame. Qeerroowwan hidhaman kunneen ji'a amajjii keessa mana murtii Aanaa Jillee Dhummuugaatti kan dhiyaatan yoo ta'u, poolisiin Aanaa Jillee Dhummuugaa himata wal fakkaataa namoota 7 irratti banee jiraachuu OMN odeeffatee jira. Himanni qeerroowwan kanneen irratti banames waraqaa labsii qeerroo Aanaa Jillee Dhummuugaa jedhu kan qabxii 5 of keessaa qabu isintu ji'a Guraandhalaa 2013 keessa magaalaa Baatee iddoowwan garagaraatti maxxansee jedhamuun yeroo ammaa mana hidhaa keessatti gidirfamaa jiraachuu odeeffannoon garasiin dhaqqabe kan mirkaneessudha. Egaa iddoo kana miidiyaa irratti gama sooshaal miidiyaatti shoollinnis gabaasee ture. Godina saba Oromoo Walloo Aanaa Jillee Dhummuugaa magaalaa Battee irraa guyyaa 4 dura qeerroowwan lakkoofsan gara 8 ta'an sababa xalayaan labsa qeerroo Aanaa Jillee Dhummuugaa jedhu magaalaa Battee keessatti galgala maxxanfamee ture jedhu namoota 8 guyyaa tokkotti guuranii hidhanii turani. Namoota santu guyyaa kaleessaa gara mana murtiitti dhiyaatanii turani. Aanicha keessatti ta'ee jaameeti duulli sabboontota hidhaatti darbachuu raawwatamaa jira malee qeerroowwan hidhaman kunneen himannaa dharaa isaan irratti baname san keessaa gonkumaa harka kan hin qabne ta'uu namni dhimmicha itti dhiheenyaan beeku OMN'tti himee jira. Labsii jedhu sun kan eenyu akka barreeffamee waan ibsuun qabu ibsa ejjennoo qabsiilee 7-4-5 kan wanni dhalaa sanarra jiran namni nurraa hidhamee nu waa'ee qabu lolli humna naannoo Affaar irratti baname nurraa dhaabbatu gara daangaa baasee kanaan kan jedhuu fi kanneen muraasa kan qaban maxxanfamanii buluu isaaniitiin eenyu akka maxxanse kan beekamu sababa saniitiin namoota irratti xiyyeeffachuu barbaadan keessumattuu gardoota abaa'otii fi qabsaa'ota abaa'oo kan ta'an namoota hanga 7dha. San irratti xiyyeeffatanii adda baasanii guuranii hidhanii turanii mana murtii kaleessa erga dhiyaatanii booda mana murtiidhaa himanni poolisiin Aanaa Jillee Dhummuugaa irratti bane waraqaa kana isintu maxxansee bulee jechuudha shakkamtan kan jedhu. Godina Walloo aanota garagaraa keessatti hidhaa fi doorsisni kan duraanii caalaa hammaatee itti fufuun wal qabatee namoonni nagaa bobba'anii galuun yaaddoo nutti ta'ee jira jechuun komatu. Manni murtii murna biyyattii humnaan bulchaa jiru irraa haqa homaatu hin eegnu jedhanii qeerroo magaalaa Finfinnee. Qeerroo Finfinnee olmaa mana murtii har'aa ilaalchisee yaada OMN'f laataniin manni murtii sirnicha irraa deddeebi'ee beellama dheeressuun isaa kun akka hidhamtoonni siyaasaa kunneen hidhaarraa bahanii filannoo baranaa irratti hin hirmaanneef shira xaxamaa jirudha jechuun dubbata. Mana murtii bilxiginnaa irraa murtoo haqaa eeguun akka gaangee irraa dhalaa eeguuti kan jedhu dargaggoon magaalaa Finfinnee irraa OMN'f yaada laate kun uummanni Oromoo hooggantoota isaa hidharraa hiiksifachuu kan danda'u kallattii hundaanuu tokkummaa isaa cimsuun yoo qabsoo finiinsee qofaadha jechuun ibsee jira. Murtoo haqaa hayyoota kanaaf yookaan hidhamtoota siyaasaa qabsaa'ota Oromoo kanaaf mana murtii irraa eeguun abdii sodaachaatiin jedha. Mootummaan kun akkuma uummanni jechaatti jiru warra kana filannoo jala dheeressuuf yookaan filannoo jala dabarsuudhaaf malee akka jara kanaaf haqaa dabarfamee filannoo irratti hirmaatan gonkumaa fedhan qabu. Kanammoo Oromoon murtii haqaa eeguu dhiisee ilmaansaa mana dukkanaa kana keessaa baasuu kan danda'u yoo ka'ee morme ka'ee fincilee qofa malee mana murtii haqaa eeguun sangaatu dhaladhanii yookaan gaangeetu dhaladhanii eeguu natti fakkaata. Kanaaf Oromoon amma kallattii jiru maraan ka'ee bakka hayyoonni isaa dorgomtoonni mootummaa kana dorgomanii mo'uu danda'an hidhamanii jiranutti filannoon gaggeessu malee mootummaan kun akka hayyoota isaa gadhiisu yoo ka'ee morme ka'ee gaaffii mirga isaa gaafate qofa hayyoonni kun ba'uu danda'an malee hayyoonni keenya salphaatti gadi dhiiramanii jechuudha. Akka dhaabbaatti
uummata Oromootiif wanti ani qabu kaaba kibbaan bahaalisaan Oromoon ka'ee yoo murannoodhaan qabsoosaatti ka'e malee hayyoonni isaa akka hin baane beekee bakka hayyoonni isaa immoo hidhamee jirutti immoo filannoon akka hin jirre beekee filannoo kamiifuu akka of hin qopheessine filannoo hayyoonni kiyya keessa hin jirre filannoo miti jedhee jala muree sararee beekee qabsootti akka ka'u. sababa hanqina baajataatti nu mudatee jedhuun kaadiroonni bilxiginnaa dirqiin mallaqa humnaa olii qotee bultootaa fi daldaltoota naannichaa irraa guuraa jiraachuu qeerroon godina Baalee tokko bilbilaan OMN'tti hime. Akkasuma beellama dhaddacha mana murtii federaalaa hidhamtoota siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed jalatti himataman har'a dabarsee ilaalchisuun qeerroo fi qarreen Baalee komii akka qaban maddi keenya kun nu ibsee jira. Oduun kun akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Godina Baalee aanaalee fi gandoota garaagaraa keessatti sababa hanqina baajataatti nu mudatee jedhuun kaadiroonni bilxiginnaa dirqiin mallaqa humnaa olii qotee bultootaa fi daldaltoota naannichaa irraa guuraa jiraachuu qeerroon godina Baalee tokko bilbilaan OMN'tti hime. Dargaggoota hojii garaagaraa irratti bobba'anii ofii fi maatii isaanii jiraachisanii fedhii isaaniitiin alatti humnaan gara dirree leenjii waraanaa deemuu qabdan jechuun maatiin namoota baay'ee hiraarsaa akka jiranis jiraataan Baalee irraa dubbifne kun bilbilaan OMN'tti himee jira. Namoonni hedduunis doorsa kanarraa ka'uun maatii ofii facaasanii qe'ee gadee dhiisanii gara bosonaa fi gara ollaa naannichaatti baqachaa jiraachuus dubbateera. Namni gamasii dubbifne kun akkasuma beellama dhaddacha mana murtii federaalaa hidhamtoota siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed jalatti himataman har'a dabarsee ilaalchisuun qeerroo fi qarreen Baalee komii akka qaban maddi kun ibsee jira. Hooggantoota hayyootaa fi falmattoota haqaa kanneen taane badii tokko malitti ukkaamsanii hidhuun sagalee uummataa bal'aa ukkaamsuuf yaaluun mootummaa bilxiginnaa waan haarawaa miti. Waanuma abbootii irree tanaan dura gochaa turan mootummaa bilxiginnaatis raawwachuutti jira. Haa ta'u malee mootummaa sagalee uummataa ukkaamsuun Itoophiyaa keessatti milkaa'ee hin jiru jechuunis dubbatee jira. Jiraataan gamasii dubbifne kun. Akkuma beekamtukaa oomishaafi mana irra deemanii dirqamaan dura mootummaa kaffaluu qabu jedhanii uummata baadiyyaa qinsiisanii isaanii yoo bira isaa akka kafalan godhanii kana malees gargaarsa keessa jira jedhanii akka maallaqatti dabalanii uummanni qabu uummata burjaajisaa jedhanii immoo uummata keenya sirriitti aarsaa daldalchiisaa jira. Ibraa nageenyi dhaabamuudhaa warra minishaadhiin duula deemtan jedhanii gandarraa bishoota guuranii dirqamaan warroota ilmaan ofii guddifachuus hin dandeenye warra maatii ofii ragaa guyyaa dalaggeetiin tajaajilu dirqamaan duula deemtanii maatii keessan nuti tajaajila mootummaan humna waraanaa fixatee jira. Kanaaf deemtanii ababoo adamsitanii akkasumas daangaa dhiisitan jedhanii uummata keenya dirqamsiisaa jiran. Ammoo barnoota hooggantoota dhaabaa adamsanii iddoo hundatti yeroo maajjirri hin cufamaa hin banamaa filannoo dimokiraataatu adeemsifama jedhanii yeroo hayyoonni keenya immoo mana hidhaatiin bahinitti gama uummataatiin namoonni jiru uummanni keenya hamiidhaan guyyaa har'aa kana eegaa ture. Maaliif hooggantoota keenyaaf maatii tokkoon godhanii karaa nagaatti deemuu dandeettii biyya sana furtuun biyya sanaa immoo uummata mana hidhaa jiru kana Jawaariin Baqqalaa dabalatee warroonni Israa'eliin kun bayu malee nageenyi biyya sanaa waaraa ta'uu danda'u tasgabbaa'uu hin danda'u manni keenyaa qabee buluu hin danda'u duutiin irraa dhaabachuu hin danda'u dannu wanni jedhamu ta'uu hin danda'u waan jedhu har'aa kana manni keenyaaf midhaan eegaa ture. Akkuma namoonni tokko jedhan mana murtii harreen akka argattu akkuma jedhamu mana murtii isaanii kanarratti wanni hin jiru har'a beellama itti aanu murtii fudhaa beellamanii jiranii uummata keenya immoo daran kan dallansiisuudha. Dhumarratti hidhaamsa isaatiin uummanni Oromoo hanga hayyootaa fi hooggantoota Oromoo hunda hidharraa nuuf baasanitti tokkummaadhaan kaanee mootummaa humnaan biyya bulchaa jiru kanarratti dhiibbaa godhuu qabna jechuunis hidhaamsa isaa dabarfatee jira. Godina Harargee lixaa aanaa Odaa bultuu magaalaa Baddeessaa keessatti hidhaa fi reebichi qaamota mootummaatiin uummata nagaa irratti raawwatamaa jiru hammaatee itti fufee jiraachuu maddeen gabaasan oduma wal qabateen godina Harargee
magaalaa Darar keessatti reebichi milishoota gandaatiin dargaggoota irratti raawwatamaa jiraachuun himame. Na'imaa Umar ammas dabalata qabdi. Godina Harargee lixaa aanaa Odaa bultuun magaalaa Baddeessaa keessatti hidhaa fi reebichi qaamota mootummaatiin uummata nagaa irratti raawwatamaa jiru hammaatee itti fufee jiraachuu maddeen gabaasani. Kanaan dura qeerroowwan baay'een magaalattiitti kan hidhaman yoo ta'u isaan keessaa muraasni tibbana gadi lakkifamanii jiran kan jiru. Jiraataan magaalaa Baddeessarraa OMN bilbilaan dubbise warri gadhiifamanis mana hidhaatti deebifamaa akka jiranii fi kanneen birootis badii takkaan maletti qabamanii hidhamaa jiran ja'a. Kana malees uummata nagaa reebuun cimee itti fufee jira kan jiru maddi keenya kun keessaafuu guyyaa har'aa uummanni Jawaar tarii ni baha jaanii hawaasni guutuun yeroo wal dhaggeeffataa jiru kanatti sababii tokkoon maletti nama reebaa jiraachuu ibse. Gama biraatiin sababa leenjii milishaa ja'uun hawaasa nagaa dirqiin qabuuf doorsisaa akka jiranis dabaluun addeessee jira. nama qabsu jiranii nama sodaachisa walii galatti akka Baddeessaa magaalaa Baddeessaatti arrafaa jawaanni baamana jaanii haasa'u turanii hedduu nama sodaachisan isaanii asanii waan hedduu ni jiranii amma nama cinaa baafamanii jira nama hedduu takka bahu jiranii nama tanaas akka tokkoon bahu jiranii qabeellee deebisuu jiranii achi keessatti ammallee haarawatti ammas milishaa eebbisiis namaan jaanii uummata qotee bulaa sanyaa. Oduma walqabateen godina Harargee bahaa magaalaa Dadar keessatti reebichi milishoota gandaatiin dargaggoota irratti raawwatamaa jiraachuu maddeen gabaasani. Mootummaan Bilxiginnaa tibbana milishoota hedduu leenjisuudhaan magaalaa Dadarii fi gandoota baadiyyaa magaalattii jalatti argaman hunda keessatti bobbaasuun dargaggoota hunda bakka arganitti filannoo dhufaa jiru kana gufachiisuuf deemtan sababa ja'uun reebaa jiran jechuun maddi keenya odeessa kana nuuf qoode himee jira. Argee milishaa faanii leenjisanii magaalatti naqanii anuma mata yaada magaalaa irratti